Video kana maalummaatti dhaggeeffadhaa. Akka itti aanutti. Maqaa Yesuus Kiristoos Waaqa jiraataatiin fayyi. Aamiin. 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 Eessa keessa dhukkubaa dheeressaa? Mataa kootu dhukkubaa, keessa koo garaan koo na dhukkubaa, al tokko tokkos immoo na albaasaa shinti. Eessa jirta? Ani magaala Sabbataan jiraadha. Magaala Sabbataa as magaala Shaggar. Harka kee mirgaa ol kaasi. Tole kinoo kaas nama waaqa harka koo ol kaasee. Harki kee kun dhiigaaf abidda Waaqayyootiin dibeera. Aamiin. Aamiin. Harka fayyisu haa ta'u warraa kaasee. Aamiin. Aamiin. Harka kee bakka si dhukkubu sanarra kaayi. Kaayera. Mucooyee qabu. Kaayera. Ajjeese si kiyaa. Aamiin. 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 Dhayeera si kiyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aamiin. 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 Barabbaraan si keessa haa godaanu. Aamiin. 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 Yeroo sadii baasi hafuuraa kee bakkeetti. Jajjabal. Fayyi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyi maqaa Yesuus Kiristoos Waaqa jiraataatiin. Akkam ilaali dhugaan sitti sibira gaheera furri Waaqayyoo. Aamiin nama waaqa. Aamiin. Jira dheeressaa ilaalime. Wanni takka hin jiru. Furgufamee bina keechaa bee. Takka na keechatti na. Dhukkuba kiyya qofa miti faastar. Akkanaa kadhatta nan barbaada. Maatiin koo nagaan qabanii haati koo xiqqoo ishii. Amma dhukkuba kee irra jalqabaa cheekii godhadhu. Maaltu dhaga'ame amma meesti? Akka abiddaa ta'eeti buqqee gisee na keechaa utaalee ba'uun argi. Miirri koo qeensa kiyya irraa kaasee garaa kiyya keessaa wanni itti hurgufamee yeroo ba'uun argi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqa jiraataatiin ani fayyisuu hin danda'u, fayyisuu kan danda'u isaadha, ani akka kee namadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyina kana fudhadhu Waaqayyo harkaa. Aamiin. 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 Humna dhiiga hoolichaatiin sii ta'eera. Aamiin. 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 Sii ta'eera maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin. Aamiin. 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 Maatii haadha manaa qabdaa? Haadha warraan qabu. Yaalallee takka TikTok irratti ol barree umbur jettee diddee maatiidhaan immoo waliin gallu. Maatii kamii wajjin walii galuu dadhabde? Maatiin buleewwan koo haadha koo bakka waliin galanii holloluu anis waliin galuu anuma sila duratti. Maqaa Yesuusiin nagaan isin gidduutti habu. Aamiin. 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 Nagaa ajajeera. Nagaa ajajeera. Nagaa ajajeera maqaa Yesuusiin. Asta wanni hinnaan jettan kun hundi isaa sirriidha. Wanti sirraajjan kun hundi isaa sirriidha. Maatii kiyyaafillee na kadhadhaa. Maatii kiyyaafillee na kadhadhaa. Baay'ee maatiin kiyya cingii keessa jira. Galma torbatu jira mana keenya. Galma torbatu jira. Innaa kana bichaa miti baastar. Micoota akkallee baay'een jaalladha. Baay'een jaalladha. Mucayyoo magaala lookoo baay'ee bareeddi magaala tokko. Pastor ishii dhamnaa ufan ajjeesa aduu ajjeesi biyyi kun isin kassartii anis mana gubaatan gala akka akkasin baay'ee naa kadhadha adaraa keessa naa kadhadha innaa hojii dhabee baay'ee rakkachaa jira. Argadhu balbala hojii sii baneera. Aamiin. 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 Baay'ee kadhadhu obboleessoo baay'ee kadhadhu. Aamiin. Aamiin. Hafuura waaqa durduriitu idda qabatee hafuura deemutu jira. Namoota baay'ee danqaa jira si duwwaa miti. Dhuguma galma meeqatu jira waan meeqatu jira. Surumatti obboleen kiyyaa galman ga'e. Durduriitu jira abaabilii akaakiliidhaan kan hojjetu. Astan nurraa cabsaa. Isin nurraa cabsaa. Wanni dubbattan kun hunduu sirriidha. Cabeera sirratti hojjetu. Aamiin. Abbaa keetiis karaa haadha keetiis tureera. Haati koo hin dalagdi galmatu jira siniin jedhe paaster galmatu jira. Haati koo hin dalagdi. Yaa hafuura sanattuu namoota baay'ee hidheera. Nama gadameessa cufallee qaba akka dhalan arganneef. Dhugaa keessan haati kiyyaa daamissii cufaadhaa. Jira namni biraas jira. Jigseera maqaa Yesuusii. Aamiin. 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 Aamiin.
Maqaa Yesuusiin abbooji'aman maatiin kee wangeelaaf. Amiin. 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 Godoon kun ajigu maqaa Yesuusiin obdii keessan keessa iddoon aarsaa Waaqayyo haa dhaabbatu. Nagaan hin ta'a furichas hin jeeqaa. Walitti sin naqaa. Namni wal ajjeesuu barbaadu illee jira maatii kee keessaa hafe. Dhugaadha. Annu dheengadda galee obboleessi kiyya tokkoon bottokkumaa bunaan tuman isaan horreebaa turre gibbii keessa. Inni qottoo natti fudhate. Takka eboo walitti fudhan. Bakka homaan ta'u irraa kaasee hafuurri sun cabeera. Hafuurri sun dhiiga barbaada waan ta'eef. Nama waaqaa waaqni dhuguma sanitti mul'ise. Dhiiga dhangalaasuu barbaada kan maatii keetii kan obboloota keetii Waaqayyo hafuura sana rukuteera naan jedha. Amiin. 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 Ayyee hafuurri sun rukutameera. Akka gootu hin addaa mana keessan bira jirtaam. Mana keenya hin jiru amma ani magaalaan jira. Dhaquun dandeessaa gidduu kana. Nan gala. Bishaan qabdaa bira. Jaarikaa guutuutu na bira jira. Bishaanicha ol kaasime. Aayilaandiitti qabadhu. Olqaa na obsaash. Aayilaandiin barbaada. Hodheera aayilaandii bishaan itti naqa. Kunoo itti naqeera. Amma maal godhu? Bishaan icharraa buqqisi maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyoo ani dadhabaadha ati jabaadha ati wallaalaadha ati beekaadha. Amma hafuura kee bishaan kanarran buusa. Bishaanni kun kaleessa dheengaddaa bishaani. Amma ammaattuu bishaani. Ammaa kaasee garuu dhiigaaf abiddatti qayyareera. Amiin. Godoon qaalluuttiin akka diigamu namoonni dukkana kee jiran ifatti akka ba'an maqaa Yesuus Kiristoosiin ajajeera. Amiin. 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 Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa bishaanichi ga'e lubbu qabeeyyiin kami hundinuu hin jiraatu dhamee caafameera. Amiin. 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 Abiddarra kaa'eera. Amiin. 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 Dheeressa Amiin. mura ta'uu iftaana ta'u yeroo qabdutti ragaa ittee bishaanicha akkuma nama dhugaatiif qabatee deemu dhattee naannoo godoo sanaa maatiin kee gooftaa fudhatu maatii kee keessaa faarfataatu ba'a maatii keessan keessaa lallabaatu ba'a Waaqayyo natti beeraa kadhadhu. Maaltu beekaanaa ta'uu danda'a? Waaqayyo haadha keellee hin booji'aa dhukkuba garaagaraa qabdi haati kee baay'isa waayee. Dhuguma qabdi. Baay'ee dhukkuba yeroo baay'ee dhukkuba duuti nama fayyiti. Miila cabsaa, dugda nyaataa, qurxummaatii qabdi, kuffisaa qabdi, wanti isheen dhabdi dhukkuba baay'eetu keessa jira haadha kee keessa. Dhugaadha nama waaqa. Dhugaa keechan. Isaanillee bilisa ba'u waan ta'eef Waaqayyo ni hiika. Kanaaf bishaanicha fudhadhuuti dhaqi yeroo qabdutti yoo sitti dhiyootti jiraatu. Sobduu kalabi. Ani meeqummaa sobduun jedhe warri paastarii kun. Haadha kiyya sin dhukkubu. Anas nan albaasu. Garaa kootis nan qabne. Amma yoonatti wanta sitti odeesse guutuun sob. Ati garuu dhugaa dheetteetuma wanni hundumaa natti odeessite. Abeeyaa Kiristoosii koo bagan arge sobduu. Maaliif sobdan jedhe? Haadha koon dhukkubu. Obboleecha kee haa lolu. Galmi takka qe'ee keenya hin jiru. Dhugaa Kiristoositti kina dhugaa waaqa wangeelaa. Galmi takka hin jiru. Amma.